ifa baasee dubbate sanitti yoo jiraate ifa naa baasuu kabajaa fi jaalalan si gaafadhu Joker akki jedhe yoo saaxiluun barbaachise ummata gurguddaa social media duubarra taa'ee waan kana godhu hajiruutu jira ni saaxilaa yoo saaxilaa jettanii jedhe yoo ammoo isin duubaas warri kana godhu jiraate ni saaxilaa nuuf akkaas kannitan kabajaa fi jaalalan isin gaafanna qeeran saarii. Okay. Nuti amma waan kijibnu hin qabnu waan sodaannu hin qabnu ilmaa muslimaa tokkotti wallahi billahi namni takkaas nu duuban jiru namni takkaas waan garan nu nayne garuu inni faa dhengeddu wal dubbisne turre guyyaa ijoollee qabnu wal dubbisne turre guyyaa ijoollee qabnu nu walam malee amma murtii guuto namni gurguddaan isaan haasa'u kun tokko harka bakka tana kan isaa hin qabu murtii guuto yoo dhufee waan garan nu hojii sin furannu nuti ammas namni bakka biraa ijoollee gaaraa tana wayin naquu sin danda'u ganaallee akkasitti yaadina namni takka nu duubaa sin jiru namni keenya waan akkana irramattu sin deeggaru sidorkaan. Komiilee dhiyeeffatanii yaadallee baatanii ana ammoo yaada akka Oromoo tokkotti akka qeerroo tokkotti dubbadhe malee komii waan dhiyeesse sin qabu akka cinaa tokko hirkisanii dubbatte amma jedhe cinaa tokkotti harargee dhaabbattee Arsiitti hirkifte ana ammoo akka qeerroo Oromoo tokkotti yookaan nama rakkoo kana keessa jiru wayitti dubbadhe kanaaf komii jirullee nan dhiyeessanillee wajaraa naaf kennitan. Laal Joker khiyya waan takka wanni naa tolchuu qabdu asitti qeerroo Oromootii fi qeerroo Amaaraa osoo hin ta'in isin lachuu qeerroo Oromooti ijoollee Harargee tagaara jirtuu fi ijoollee Arsii tagaara jirtutti dubbachaa jirra akka qeerroo Oromoo waliigalaatti isin lachuu qeerroo Oromooti rakkoo gandummaatu waan kana fide mee atis waan gama keetiin ibsattu tagartee narraa hafte jettee yaaddu itti tokkoffaa irratti ani yaadan dhiyeeffadhe malee komii amma jinniin dubbatee jira dhibee irraa kaatee fi bakka kana maaltu gahee ummataan bakka kana maaltu gahee innis akka tokkotti haa hirkisuu malee dubbatee jira tamasaatti dhiisataadha. Lammaffaa irratti maaltu rakkoo kana fide namoota duuba jirullee fakkeenyaaf namoota rakkoo waan kana akka ijoolleen biyya namaa kan keessa miskiini waltumu godhetu jira. Tokkoffaa irratti namoota akkasii namoota lama sadii yoo himinaan jettan nan hima kan duuba dhaabbateetiin waraanas deeggaru ragaa wajjin ammoo ijoolleen miskiinii arra wanni nuti Joker wannummaan nuti barbaannu guddoonu warra waan kana dalagaa jiru warra waan kana dalagu ragaadha wajjin as yoonuu keesse Oromoon harka tokko wal qabattee ummata kanatti duultee firraa dhorkiti kutaan kudha takkannanu warra kana barbaadaa jiran itti of irraasaa kee waan tokkollee duusii waan beeytoo jiraatu. Ayyee tokko abdee miidhaa kana gubbatti waan hin taane mukaan wal gudeedde kadir martuu guddammaan nu jaallannu gandarra dhaabbatee Harargeetti hirkatee ummata Arsiitiin arrabsee ture ijoollee Arsiita biyya namaa kana keessatti arrabsee ture maal jedhee seetan gaafan sanii namni dubbatillee hin jiru namni guddaani silaa waan xixiqqoo ijoolleen biyya namaa keessa wal gudeetu muka waan akkana wal gootu kana namni akkasii dubbatu hin qabu tokko farra maal jedhe gaafsan dhagaa jedhan ijoolleen Arsii warri Arsii jettanii ofiin deemtanii osoo Arsii jettanii deemtanii ijoollee walloo mukaan hudduu isin gudeeddee dhiifamallee naa godha afaan badaadha jecha akkana kana biyya keenya qaanii sarfuudhallee boodi keenya nu barsiifne jechoota akkasii kanaan dhiifamallee naa godha ijoollee walloo mukaan hudduu isin gudeedde natu iyyee muka hudduu isin fuudhee jedhee gaafsanii gandummaa ijoollee miskiini biyya namaa kanatti walloltuuni babadhisee deeggare jechuudha. Dhagaa achitti naa qabadha. Lammaffaa irratti beeksisne wal naabbo. Lammaffaa irratti murtoo guutoo nama guddaa feemasii Oromoon qabdu nama nullee isa jalatti ilaallee miidhaa kana fayyadamaa jiru. Eengadda gaafan ijoolleen gocha diinni walirratti hin goone ijoolleen Harargee ijoollee Arsii irratti goote nama deeggare. Maal jedhee deeggare? Bakka ijoolleen waraana itti qabdee garaa keessa dhiitaatiin qawwee itti qabdee gadhiiftetti koomenteeta isaa miidhaa gubbaa argatanii turtan. Baga gootanii baga akkas gootan jedhee koomentii barreessee ture. Dhageettanii miti duuba jira jechuudha. Dhibeen bakki kun irraa ka'e tokkoffaa irratti anama komiin akka wannaatti jechuudha. Tokkoffaa irratti ijoollee Harargee keessa namoota lamaan kaanii fudhadha. Kadir martuu nama wannu jaallannu nama Oromooti nama gandatti illee galuu danda'u miti.
rakkoo gandummaatiif ijoollee miskiin biyya namaatiif waltumtu kana keessa galuu hin qabu. Nama gaafan ijoolleen muka hudduu walqeettee akkas jedhee dubbate Kadir Martuu Harargeera dhaabbatee Arsiin akkas jedhe. Lammaffaa irratti mortoguutu gaafa ijoollee Arsiin sibiila qawwee afaanii qaban akka diinaatti nama baga afaan keette baga itti qabde baga tumte jedhe mortoguutu. Kuni duuba dhaabbatu duuba waraana kana jabeessuuf duuba miskiina kana akka waltumtu godhuu irratti ifanuu bahee jira jechuudha. Kanaaf namoota akkanaa kanneentu duuba jira. Gaara kana duuba wahii balbalaa aara tokko ol yaa'aa yoo ja'an ibiddaa duuba jiran gaafii hin qabdu. Akkasuma akkasii miti. Tanaaf namni gartee isin deeggaru bakka kanaan ni jira jechuu barbaadeeti malee amma akka homiitti Kadir Martuudha akka homiitti waa hedduu tan inni je'eetu jira tan gartee nutilleen irraan gammadinii sannuma jirti. Namni jechoota ni ja'a kanan baanu jechootaami komantii fi kanaami kaninan jechuu jiru deeggara fand wanni godhamu ni jira jechuun qawwee gaara keessatti bitatamtee maal godhamtu kanarratti hin baana akka gartee ajandaan kun Oromoo fi Oromoo wal nyaattu irratti namni dalagu jira jechuu barbaade. Tokkoffaa irratti waraanni kagandaati miti yoo waraanni kagandaa ta'e asirratti gaafii waraanni akka hin beekuttillee waraanni daangaa yamanee jiru waraana gandaati miti waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun eeguu danda'u malee waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun dararuu danda'u miti. Qawween diinatti qaban malee ta'ufii walitti qabanii miti. Achinna qabadhaa'eera. Yoo ammoo waraanni kagandaati waraanni Harargeeti Arsiitti qabamuu qabaa ta'e Arsiin illee waraana achi qabaatu dandeetti bahee walitti qabuu danda'a warri gaara keessaa. Tokkoffaa irratti dhimmi ijoolleen biyya miskiina biyya Arabaa keessa lamaa wallottu waraana hin ilaallatu. Nama waa beekuuf nama sammuu qabu biratti waraanni kuni Harargee illee nyaachisee obaasuu qaba. Miskiina Arsii illee kakutaa hundaatu diinarraa eegee bakka jirutti ubbira dabarsee gara jarri deemaartu san ubbira dabarsuu qaba malee diina akka diinaatti qawwee itti qabee akka diinaatti garaa keessa dhiite kutaa kana dhaabbadha. Kutaan kun ammoo waraana hin qabu qawwee hin qabu jedhee akkas gochuun sunillee dogongora akka tiyyatti. Yoo ammoo dogongoraa miti waraanni kun Harargee qofa. Arsii akkas godhuu qaba kutaa biraa waraanni kun fakkeenyaaf hadda Arsii akkana godhe waraanni jechuudha. Miskiina kana keessa galuu yuun qabu dogongora guddaadha akka mataa kiyyaatti akka wallaalummaa kiyyaatti dogongora guddaadha. Maaliif hadda Arsii Harargee wallolee Arsii akkana godhan. Boru Shawaa Harargee yoo wallolte Shawaanis akkasuma godhanti. Booranaaf Shawaa yoo wallolte Booranaaf Harargee wallolte kutaa hundaa waraanni kun itti dabalamuu hin qabu. Waraanni waraana Oromooti. Eehoo Oromoo taate Oromoo kamiinuu ija tokko ilaaluu qabdi. Dogongora isa guddaadha. Miskiina lamaa wal dhabu jidduu galuuni qawwee miskiina sababa miskiinni wal loluu fi qawwee kutaa tokko irra dhaabbatanii tokko qabuun dogongora guddaadha. Anta mataa kiyyaatti deeggariinsi jajjabina laakiin namni duuba dhaabbatee akka gandaatti haa deeggaruu malee deeggariinsi namni ifa bahee bakka kana goote Arsii as bakka kana goote Harargee bakka kana goote namni jedhu jiru. Ifa bahee. Thank you galatoomi. Hayyee amma gama homii gartee akka jarri himatee sanitti himadhu karaa dubbii goolabbiitti dachaan. Ani komii tama jinni dhiise komii bakka jinniin irraa kaasirraa waan komaduu qabu. Fakkeenyaaf mucaan bakka irraa ka'e irraa eegalee yoo dheeressee akkasii dubbadha illee sa'aatii isin jalaa guba waan ta'eef bakka irraa ka'ee fi agatumaa bakka kana jinniin dubbatee jira. Laali jokkar xiyya sa'aatiin gubattee laal lechoo xiyya sa'aatiin gubattee qalbiin ayyoo Oromoo fayyuu turran wayya. Sa'aatiin haa gubattu wanni fakkeenyaaf amma akka jinniin je'etti mucaa keenya xiqqaa qabanii akkasitti maarree godhanii himata san keessatti ga'a. Himata san ammaati waa'uma Kadir Martuutii fi Kadir Martuu kas je'e saniif goote ati waan san saniif gootanii isin dura isaaniin nu qabee jaani. لا 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 Jinni obs. Pita tu ini gafi gafir mas. Jinni. Joker. Warri amma yaada kana cuti intanu salam sa sida faju. Wan tu badan keesatti. Hayyee ila itti sini deebi'a. Akka qofa tu badda. Ga qofa tu badda. Shufuf. Ni Turkii qabaa jira Jokkar. Jokkar xiyya dura haasuun tun isiniif dura haasuun kuma jarri jiru kana. Wanti soban takkan jiru wanti kamu biidoo waraabamee lafa jira lafa jira waan ta'eef tokkoffaa irratti hayyee itti isinii deebi'a. Hayyee tokkoffaa irratti bakka sanatti isinii deebi'a.
lolli mucaan jedhe mucaan xiqqaan tumamee jedhe suni waan ji'a afur mooshan duraati lola ammaa kan irraa dubbadha as gabaabsee lola inni fakkeenyaaf lola asiin dura ji'a afur dura shan dura tumamee wal lolee hoosan namni leegadoo hoogganaa ture jaal ibsaa dabbaalee caalaa oorooti ijoollee Harargee keessaa tunniin keessa hin jirtu tunniin achi as dhufte lola duraa san araaramee addallee galee jira lola amma deemaaru kan amma namni irra wal falaxee qawwee walii qabaaru kana irratti tokkoffaa irratti bakkee irraa ka'e ijoollee arsiitu nama qabe eenyuun qabde walloo qabdee Harargee seenee qabnee jette dogongora inni sunillee Oromoo tokko qabanii Oromoo tokko qabe jechuun dogongora achitti Harargee walloo qabdee Harargee seenee qabnee jette akkana ayyama namni Harargee walloo ka qabame kuni jaarsummaa goonee Harargee walitti walloo walitti findee yooma san gadhiifne namni biraallee ka duubaan qabame jira garuu ijoollee walloo waliin araara goonee findee adda galle achumatti guyyaa lama bullee jinni kuni nama biraa qabee fide jinni maaliif qabdee jedhaniin Harargee jennee Harargee seenee walloo qabne maaf jettanii eenyutu eenyu gadii jara ni sodaattanii nu sodaattanii kanaaf qabne isin agarsiifna isin jilbifachiisuu qabna walloo ni sodaattanii akka walloo sodaatan sanitti isin sodaachifne nu sodaatuu qabdan nu jala buluu qabdan isin cabsuu qabna jedhe jinniin achi ijoollee arsiillee itti dabaltee kabara qabde uduma taraa wal qabaa deemu guyyaa hadhaa aduu hadhaaf nagaye kan dura dogongoraan jechaani arsitu jedhe arsitu Harargee seenee walloo qabne jedhe achirra namoo jinniin jecha namaatii fi fuudhee nama biraa qabee fide dhageettanii achirraa kan ka'e hadha ga'e jechuudha kan dura ammoo jechaan tuqe arsiidha kan ammoo gochaan agarsiise Harargeedha akkas jidduu kanatti wanta yaambesan jiru natti fakkaata Galatoomii Jookar Khiyya ulfaadhu qeerran sottiin deebi'a qeerran so sirraa fuudheetiin dubbii gama goola baatti deebi'a komiin teenya tanaa jaa nuti badiin teenya ta duraa nutummaan gartee walloo qabnee Harargee seenee jechuun sanbadiidhaa jeeti obboleessi keenya jee jiramee atoo asirratti maal jette qeerran isaa yaa bakka badii taanaan dubbiin tajaajila malkaa ballooti fi jaarsa bira kutee bar jaarsa maa bira kuta jaarsi bar taraa walii khanna lola kam dura taraa walii khanna meeji jinni jaarsi ila tajaarsa manne yeroo nama guddaa sanatti illee isin deebi'u jaarsi tajaarsaa tana jalaa fiti Jookar Khiyya tajaarsaa tuni osoo jechiin jedhamini osoo gochaan agarsiifamin achi dura guyyaa lama dura walloo uduu mucaa walloo san hin qabini jaarsi achi dura qabamee ijoollee arsii turkuttee silkii rafadhattee gadhiifte waraabamee gadhiifamee ture miidhaa gubbaa eenyu akkana si godhee jennaani ijoollee arsiitiin natumee akkana na godhee silkii narraa fudhattee jedhe garuu saniif namni dubbate hin jiru ajandaan suni biiloo waraabbameetuma cadhifame jechaaf wanti kun raawwatame malee jechaaf balaa kun ka'e malee jaarsa saniif midina obsi jinni obsi Jookariitu